Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa kaa guyyaa sadii indura viidiyoo wayii mana bootaa ni jira jedheetoo dubbadheetan ture isa sanii gatii isaatii fi akkasuma ammoo bootaa isaa isinittan argisiisa jedheetin ture jechuudha. Har'a kunoo iddoo isaa dhaqee tananii isinii waraabaa jira. Egaa ka turtiin afaan godhaati gatii isaatillee bara akkasuma ammoo deebisee ammallee bilbila koo isiniifan barreessa. Ijoolleen keessan dhuftanii too nagaafattanii obsaan na eegaa iddoon naqee waraabee too isinii gallakkisa jedhellee kunooti kana fakkaataa iddoon isiniin jedha. Bootichi manichaa kunoo galabaan kan irra jiru kanaadha jechuudha. Cinaadhaan manniin laalaa jirtanii bakka mana sirriitti ijaaramee too namni keessatti galee jirudha iddoon akkuma isiniin jedhee maabiraatiin bishaan bakka argamuudha. Isiniin jechuun jaaladha bakka hundaayyuu viidiyoo gabaabduu viidiyoo baay'een dheeranne irratti gatii isaatillee isinii teechisaa obsaan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Lafti kanaadha kaaree 200dha gatii isaatillee immoo kunoo maatinillee anuma bira jiranii kaameeraa seenuu ijaan barbaanne fiidha malee anuma bira jiruun isiniin jedha kunoo kana fakkaataa asinis immoo mana jiru kunoo isinittiin ollaan bitaa mirgaan kan jiru kanaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo gabaabduu tanarratti kaa wantoota qabdan odoon dheeressinii yaada keessan dhuftanii too warroonni ni barbaanne ittan ammas nagaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen nagaafattanillee dhufuu dandeessanii tanaan dura obsaan eeggadhaa kana isiniin jedhan isiniin jedha. Amma mee gatiin isaan gaafadhaa anuma faana turte. Akkuma argaa jirtanii ollaan kunooti biyyee buusee hojjechaa jira jechuudha. Haxiree too ollaan keessan kana fakkaata mukarraa kaasanii mana ijaaraa jiran jechuudha. Manni immoo gaafa ijaarame cinaadhaa haxiriin jiru kun hin kaasiniin jedha kun olloonni kana fakkaatanii irratti ijaaramaa jira manni haaramne jechuudha. Ashawaas argaa jirtanii deebisiitii maalinni adii wanni daalachi kun kan lafaan daladdalan innillee ijaaramaa jiran isiniin jedha kunoo kana fakkaata isiniin jedha. Warri itti siqna jettan koottayii warri bitachuu barbaaddanii carraa kana of jalan dabarsinaa isiniin jechuun jaaladha. Gatiin isaa immoo kaaree takkattiin 2,000 haga 1,800 jidduudha jechuudha. Warri ammallee gatiin isaa meeqa jettan na dhaggeeffadhaayi. Kaaree takkittiin 2,000 haga 1,800 jidduuttidha kan argattanii isiniin jechuu jaaladha. Bootichi kana fakkaata viidiyoo isinitti dheeressu bilbilli kiyyallee immoo duwwaa 945 82 47 isiniin akkamii isiniifan barreessa dibilibilik na yolaa jedhe namoota baay'eetu na bira jira waan ta'eef jechuudha. Haasofni kiyya dibilibilik jedhee duwwaa 945 82 67 45dha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana koottadha warri dhugaan isiniin jedha shamarri keenya of jalan dabarsina. Bishaan hin jira maabiraatiin hin jira waan barbaaddan irratti hojjechuu bakka dandeessan bootaa hin nyaatamne filadhaa yeroo baay'ee jechuudha. Gizee hundan isinitti bakka nyaatame osoo hin taane waan barbaaddan irratti hojjechuuf iddoo baay'ee hojiidhaan namaa mijatutti deemuu shaggaadhaan isiniin jedha oduu isinitti hin baay'isu. Turtiin afaan gootaniif guddaa isaa galatooma.